Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtu ijoollee Oromoo egaa baga nagaan jiraattanii. Egaa hordoftoota maammee jiituu jalatti argamtan hundi keessanuu baga nagaa taatanii isiniin jaa. Gamanumaan egaa barnoota egaa ni beektanii yeroo baay'ee waa'ee aappii barsiisuudha, waa'ee silkii barsiisuu irratti xiyyeeffadha. Gamanumaan har'a barnoonni keenya guyyaa irraa maal fakkaata? Waa'ee feesbuukaa fi miseenjera wal qabateeti. Imoo fi waatsaappii ammoo viidiyoo kanatti aansee isinii waraaba. Har'a waa'ee feesbuukaa fi miseenjeraati. Maali miseenjeraa fi feesbuukaa yeroo onlaayina seenee akkataatti onlaayina ifirraa qollofan. Isin onlaayina daataa bantanii onlaayina gubbaa jirtanii garuu ammoo namni isin arku jechuudha. Yeroo namni miseenjerii daataa banatee miseenjeriin mallattoo mayroo irra kaayee namni kun shabakaa banatee jira onlaayina gubbaa jira argamsiisa jechuudha. Sanfirraa oof godhuudhaaf isin garuu daataa banattanii daataa fayyadamuu jirtanii akkaataa namni isin agarre abbaa barbaadanii ni dawwaltanii fi abbaa barbaadanii dhiiftanii sanumaafuu akkaataatti firraa oof godhan isin barsiisaa jechuudha. Gamanumaan egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo haa wal guddifnuun isiniin jaa yuutuubii maammee jiitu hajuu kana gama yuutuubiitiin itti barreeffattanii subscribe, like, share yoo gootanii jajjabeessitan egaa itti dabalaatumaan barnoota waa'ee barbaadde yoo komentii jalatti gaafattan waan isin dhibe jechuudha. Waan isin dhibe waan beeknurraa wal barsiifna waan ta'eef jecha waa hunda akka gara komentiitiin na gaafachuu dandeessanii isiniin jedha. Gamanumaan egaa warroonni YouTube channel saniif haarawaa taatan subscribe, like, share godhuudhaan maammeetu maqaan isaa asirra jira itti barreeffattanii subscribe, like, share godhuu hin dagatinaadha. Egaa viidiyoo isinitti hin dheereessu gamanumaan gara barnoota keenyaa isin dabarsa. Na waliin turtii gaarii. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyya kabajamoo egaa akkuman barumsa keenya har'aa akkuman yeroo viidiyoo jalqabaa irratti isinii ibsetti barumsi keenya har'aa waa'ee feesbuukaa fi miseenjera qabatee akkamitti akka daataa banee daataa gubbaa jiraate namni akkamitti na arguu akka hin dandeenye ofirraa godhuudha. Garuu isin daataa bantanii fayyadamuu jirtanii namni kun isin argu jechuun namni biraa yoo isin abbaa barbaadanii dawwaltan malee namni biraa isin arguu akkasitti ofirraa oof godhuudhaaf asumaan nafaana bu'aadha. Egaa duraan dursee hordoftoota kiyya kabajamoo warreen YouTube channel maammee jiituu taatan subscribe, like, share godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jaa. Gamanumaan gara barnoota keenyaa nu wajjin dabra turtii gaarii. Egaa jalqaba feesbuuka keessan dhooytanii ofirraa oof godhuudhaaf feesbuuka keessan gisee akkas seentan feesbuukii keessan yeroo akkatti seentan maal isinii baasa gama gubbaa kanarra sara sadeen kana agartan jeetii yaada. Sara sadeen kanarratti yeroo akkaaf gadhooytanii achi booda maal isinii baasa akkatti isin yeroo baasee ol harkiftaniitiin mallattoo seetingii barbaaddan. Seetingii and piraayiveetii hajuu harratti yeroo takkaaf gadhooytanii jechuudha. Achi booda seetingii yeroo gadhooytan seetingii aadii isinii baasa. Mallattoo seetingii aadii kana ni galtanii seetingii adii kana yeroo baasee irratti yeroo takka kiliik gootanii jechuudha. Egaa daawwattoota hordoftoota kiyyaa yeroo akkatti isinii baasee as keessa barbaaddanii ol harkiftanii as keessa jechuudha suuta ol harkiftan suuta gama jalaa gabbuudhaaf. Egaa suuta akka ol harkiftaniitiin maal argattu gama jalaa kanatti maal argattu as keessa giruuppitti AdSense and visibility hajuu kana jalaan active status bakka jettu argattu jechuudha. Gama xumuraa kanarra ni jirti active and status bakka jettu. Active status harratti yeroo takkaaf erga dhooytan
yeroo godhatan maal isinii baasa amma show when you're active your friends in the connection can you when you are active or have recently been active on this profile. You can see this info about them. To change the setting, turn it off wherever you're using Messenger or Facebook, and your active status will no longer be shown. You can still use our service if active status off. Egaa maal gootanii Facebook Messenger akka inni jechuun mallattoo magaroo hin agarsiifne yoo isin neeta bantan firraa godhuudhaaf bakka tana firraa oof godhii jedha gama gubbaa kanarra banaa jira amma banaa jira oof gootanii keessaa baatan akkatti gisee oof isiniin jee booda hayyama kantaniif jechuu bakka maal gootanii hayyama isin gaafata tarni oof bakka jettu kanarratti keensilii osoo hin taane tarni oof okkee irra gootanii amma cuftanii jechuu amma maal gootanii asiin itti dhiiftaniituma keessaa baatan amma asiin keessaa baatanii amma asiin Facebookaa oof gootanii jechuudha. Facebookaa oof gootanii amma garam deemtanii karaa Messengeraa deemtan amma Messengeraa deemtan amma Facebookaa oof gootan amma karaa Messengeraa yeroo akkas seentan maal isinii baasa akkatti Messengeraa yeroo akkas isinii baasee gama profaayila keessan dhooytan amma gama gubbaa harni agartan jeetii yaada profaayila keessan profaayilii keessan amma gubbaarra kiyyaa irratti haa ta'u profaayila keessan irratti gadhooytan yeroo gadhooytan akkatti isinii baasa. Egaa as keessa amma Messengeraa oof godhuudhaaf as keessa ni jira gama gubbaa kanarraa active status ammallee asumaan jaa ammallee active status active status on irra jira jechuudha amma banaa jira hiyyaa kana irratti gadhoota yeroo takkaaf kanas kunis maal jaar your friends akkuma reefu bakka Facebook hin dubbifne san jaa jechuun mallee kunis firraa oof godhii jaa kunillee gubbaa har'anni agartanii banaa jira akka namni hin agarre gochuudhaaf je firraa oof goonaa jechuun amma oon irra jira banaa jira yeroo an daataa banadhee namuuna arkaa sanumaafuu firraa yoon oof godhe ani immoo nama niin arkaa ani namni eenyu irra jira eenyu kan daataa banatee irra jiru niin arkaa garuu immoo ana namni na hin arku jechuudha saniifuu oof goonaa kanaas gadhooyne hayyama hanniif ja'a akkuma reefu gootan san keensilii kana osoo hin taane jechuudha jaar kan mirgaatiin jiru kana tarni oof kajuu kana irratti gadhooytanii jechuudha amma xumurree jirra xumurtaniituma amma keessaa baatanii achi booda amma reefu bakka sanatti on kajee ture amma oof irra jiranii agartanii xumurtanii jechuudha ammaan tana. Egaa daawwattoota kiyya kabajamoo hanga ammaatti na wajjin turuu keessaniif hedduu galatoomaadha. Barnoota waan biraallee yoo qabaattan gara koomentiitiin nu barreessuun nu gaafadhaan isiniin jaa waan beeknurraa isiniif deebisuu hanga dandamine yaalla. Saniifuu waan nu daawwattaniif hedduu takka galatoomaa maammeejiitu subscribe like share godhuudhaan nu jajjabeessaa galatoomaa.